manni barumsaa kun bara 1972 kan inni jalqabe dargii keessa jechuudha. Ergasii asii dhoqqeedhumaan ijaaramee nu jalaa farkasaa'ee badee barattoonni asitti baratan sababa kutaa 4 ta'een inni kaan heerumaaf saaxilamee hojii dhabeeyyii ta'ee dhume. Amma immoo ergii fooyya'aa dhufee as immoo manni barumsaa kun nu ijaaramee paartiin badhaadhinaa kun gaafii keenya deebii keenya deebisanii mana barumsaa kana fakkaatu nu ijaaranii itti gammannee jirra. Amma immoo buufanni fayyaa kun kanaan dura waa'ee kittibaatiis hin beeknu waa'ee maaliis hin beeknu namoonni keenya yoo dubartoonni ciniinfatan fuudhanii baatanii sireedhaan kunoo sekkachatti geessu. Amma eddaa kunoo buufanni fayyaa kun nu dhaabatee ijoollee keenya halkan irraan fidanna. Guyyaarraa dubartoonni keenya dhufanii asitti da'anii galaa jiru. Talaallii qajeelaas dubartoonni ulfaas argataa jiru. Buufanni fayyaa waliigalaa nuuf ijaarame kun tarii irra gammachuun qabu jechuudha ibsachuu hin danda'u. Tarii namni waa gammade gaafa kaan egaa hin boo'ayyuu ta'uu danda'a gammachuu keessa bahe jechuudha. Gammachuun irra qabu kana ibsachuu gammachuu guddaa keessan jira. Baay'een gammadee jira. Tarii kana gaafan jedhu kaleessa maal keessa ture gaafan jedhu ani tarii fayyaa akka itti gaafatama fayyaa gandaa yookaan immoo xeenaa tarii wanta jedhamu tokko ture yeroo dura. Yeroo sana keessa yeroo bal'aa uummanni keenya iddoo kana gaafanni dhukkuba daddarbaadhaan qabamu iddoo kana dhiiga fuunee ogeessa finnee dhiiga uummata kanaa fuunee adeemsa kiiloomeetiraa yookaan kiiloomeetiraa 10 ol yookaan immoo sa'aatii 7 deemamu gachii bakka jedhamu beddellee bakka jedhamu dhaqamee laaboraatoorii galee achi ilaalamee maal akka inni ta'e amma dhufee namni kun ogeessi dhufee qoricha uummata kanaa kennutti giddugala sana wanta amma gadda ta'e na keessaan baane jechuudha. Giddugaleessa sanatti ummata nama 13 wayii ture cophuurana bakka jedhamu namoota bebbeekamoo namoota akkamii jechuudha. Arra tarii sun afee jechuudha jijjiirama argina kana keessa jirra. Asiin dura gaala 40 mara isaa fudhatee hawaasni ganda kanaa reebee gara gaala 16 irraa baasanii maraa taree soofumariin ajjeesee baase jechuudha. Rakkoon inni namarraan gahe hagana ka jedhamu makiinaa re'ee guutuu fudhate jechuudha. Re'ee guutuu fudhatee efesara jechuudha. Makiinaa mootummaa hin beekama fudhatee asiin maraa isii hujii ala godhe. Wanni sun marri diinagdeellee balleessee lubbuu hawaasa naannoo kanaa balleessee jiruuf jireenya walitti silaa dhufnu mulu balleessee har'a ammoo kan arguun keenna waan galata rabbii galchinee mootummallee galata galchinu. Magaalaa Giniirirraa roobee Finfinnee yeroo deemnu karaa kana deemna. Laga kanarra yeroo 2-3 namni osoo hin bulle meeshaan odoo hin tuqamne bakka kana tahee takka hin beeku miidhaa ol aanaa geessaa ture amma garuu ammoo ta'e takkatti dalagamu baay'ee nama gammachiisa. Uummanni keenya baay'ee dararamaa ture horiin asitti fudhatame nama ilma namaas fudhateera. Kanaafuyyuu mootummaanis rabbii kennallee galata galchaa fi mootummaan ammootu yaada kana ilaalcha keessa galchee uummata miidhame kana baraaruuf kana godhuuf mootummaa sin galatoonfannaa. Lagni Ooyiloo kun laga guddaadha. Yeroo gannaa bishaan guddaatu naannoo kanatti bahaa ture. Sababa kanarraa kan ka'e konkolaattota hedduu fudhachaa ture. Miidhaa dinagdee, miidhaa hawaasummaa fi lubbuu namarrattis balaa guddaa geessaa ture. Kanarraa ka'amee gaafii uummataa kana bu'uura godhachuudhaan mootummaan gaafii kana deebisuu qabaa karaa jedhu ilaalee gaafiin kun akka deebi'u ta'eera. Kun bu'aan guddaa olaanaa qaba. Hawaasummaa keessatti walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu gama kaaniin immoo dinagdee hawaasa lamaanii kan walitti hidhuudhaan rakkoo dinagdee naannoo kana jiru bu'uurarraa kan hiikudha. Piroojeektiiwwan daandii godina kana keessatti hojjetamaa jiran yoo xiqqaate tilmaama maallaqaatiin ijaarsa suuphaalee piroojeektii riqaalee dabalatee naannoo biliyoona 9 olitti kan tilmaamuun godina kana keessa hojjetamaa jira. Kana keessa piroojeektiin riqaa ilaanii dooyyoo isa tokko. Piroojeektiin kun naannoo miliyoona 84 olitti kan tilmaamamu jechuudha. Piroojeektiin kun xumuramee kan uummataaf banaa ta'e
mootummaa federaalaa irraa kaasee hamma hirmaannaa uummataatti gara piroojeektii 276 godina keenya keessatti gara baajata biliyoona 20.9 oliin hojjetamaa jira. Kana keessaa piroojeektiin 104 xumuramee marsaa tokkoffaa fi marsaa eebbaaf qaqqabee jira. Kana keessatti piroojeektoonni fayyadamuu uummataa mirkaneessan rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo dheeraa ta'an keessaa tokko piroojeektii riqaa laga Hoolooti. Piroojeektiin kun yeroo isaa kenname keessatti xumuramee guyyaa har'aa kana tajaajila banaa ta'ee jira. Gaafa tajaajila kanaaf banaa ta'u rakkoolee hawaas dinagdee hedduu kan furu ta'uusa.